Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota yuutuubii chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamal. Har'as deebinee dhufnee jirra. Barnoota herregaa kutaa torbaffaatiin qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Barnoota herregaa kutaa torbaffaa kanarraas yeroo dabretti kan laallee turre barnoota yeroo dabree keessatti ida'uu fi hir'isuu intijerootaa laallee turre. Ida'uu fi hir'isuu intijerootaa boodaan kan jiru amaloota ida'uun intijeroota irratti qabu kan jedhudha. Amaloota ida'uun intijeroota amaloota ida'uun lakkoofsota hundaa irratti qabu maal akka ta'e yeroo dabree barnoota yeroo dabree tokko keessatti illee isiniif dubbadheen ture. Akkasuma amaloota ida'uun lakkoofsa hundaa lakkoofsa lakkaawwiit irratti illee qabullee dubbannee turre. Kana jechuun lakkoofsa lakkaawwii ida'uu lakkoofsa lakkaawwii lakkoofsuma lakkaawwii ta'a. Lakkoofsa hundaa ida'uu fi baay'isuun lakkoofsa hundaallee lakkoofsuma hundaa nuu kenna. Garuu hir'isuu fi hiruu irratti lakkoofsa hundaatii fi lakkoofsi lakkaawwiilleen lakkoofsa lakkaawwiis nuun kennu. Lakkoofsi hundaatis akkasuma yoo walitti idaanee yoo walirraa hir'ifnee fi yoo waliif hirree lakkoofsa hundaa nuuf kennuu danda'a nuuf kennuu dhiisuu danda'a. Lakkoofsi lakkaawwiillee yoo walirraa hir'ifnee fi yoo waliif hirree lakkoofsa lakkaawwii san nuu kennuu fi nuu kennuu dhiisuus ni danda'a. Inni har'aa amaloota ida'uun intijeroota irratti qabu. Intijeriin lakkoofsa lakkaawwii fi lakkoofsa hundaas akka inni of keessaa qabu yeroo dabree isiniif ibseetiin ture. Mee fakkeenya kana haa laallu. Amala tokkoffaa irratti dura maal jedhaa? Ida'amni intijeroota lamaa yeroo hundaa'u intijerii ta'a jedhaa. Ida'amni intijeroota lamaa yeruma hundaa'u intijerii akka inni ta'u nuuf ibsa. Kana jechuun intijeriima feene fudhannee mee negatiiva takka haa jennu. Negatiiva takka ida'uu takka hojjennee walqixa zeeroo nuu kenna. Kana jechuun intijeriidha. Negatiivni takkaas intijeriidha. Takkallee intijerii zeeroon illee intijeriidha. Kanaaf intijeroota ida'uun intijeriima nuuf kenna. Inni biraa fakkeenyaaf 12 ida'uu 15 yoo jenne 27 ta'a. 27s intijeriidha. Lakkoofsi lameen walitti idame kunis intijeriidha. Akkasumallee 12 ida'uu negatiiva 15 yoo jenne 12 ida'uu negatiiva 15 yoo jenne negatiiva 3 nuuf kenna. Lakkoofsi walitti idame kun 12 fi negatiivni 15 illee intijeriidha. Bu'aan keenya kan nuti argannes negatiivni 3s intijeriidha. Kanaaf intijerii ida'uun intijeriidha. Yeroo hundumaa'u intijerii nuuf kenna. Inni itti aanu amala lammaffaan. Amalli jijjiirraa iddoo kan ida'u intijeroota abaa kamiifuu ni dalaga jedha. Amalli jijjiirraa iddoo ida'uu irratti akka inni dalagu nutti agarsiisa. Kana jechuun intijerii feene fudhannee yoo iddoo wal jijjiirre fakkeenyaaf 40 takka ida'uu 33 walqixa ni taha. 30 fi 3 ida'uu 40 fi takka. Lakkoofsi gama lachuutu yoo walitti idaane bu'aa wal fakkaataa nuuf kennaa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf asitti 40 takka ida'uu 30 fi 3 yoo walitti idaane 70 fi 4 nuuf kenna. 74 nuuf kenna. Akkasuma 33 ida'uu 40 takkaatis 70 fi takka nuuf kenna. Asitti jalqaba 40 takka jennee walqixa bira eegalee barreeffamanatti immoo jalqabatti 33 fudhannee jechuudha. Kun garaagarummaa takkallee akka inni hin uumne nutti agarsiisa. Innis maal jechuudha? Amala jijjiirraa iddoo kan ida'uu nutti agarsiisa jechuudha.
Inni biraa sadaffaa irratti amala sadaffaan maali? Amala jijjiirraa hammattuu kan ida'uuti. Amala jijjiirraa hammattuu kan ida'u. Amala jijjiirraa hammattuu kan ida'uu jalattis yoo laallu amala jijjiirraa hammattuu kan ida'uu irrattis fakkeenyaaf lama ida'uu sadii ida'uu sadii jennee wal qixa ammallee lama ida'uu sadii kanaaf hammattuu yoo goone isa jalqabaa irratti hammattuu lamaa fi sadii irratti goone isa lammaffaa irratti immoo sadii fi sadii irra goone. Kana jechuun jijjiirama tokkollee hin uumu ida'uu irratti jechuudha. Lama ida'uu sadii, shan ta'a shan ida'uu sadii, saddeet ta'a. As keessatti sadii ida'uu sadii ja'a ta'a, ja'a ida'uu lamaa walitti daanee saddeet ta'a. Kanaafuu amalli jijjiirraa hammattuu ida'uu irratti akka inni dalagu nu agarsiisa jechuudha. Inni itti aanu afuraffaa irratti zeeroon lakkoofsa intiijarii kamittuu yoo ida'amni hin jijjiiramu jedha. Zeeroon lakkoofsa intiijarii kamirrattuu yoo ida'ame lakkoofsi intiijarii sana hin jijjiiramu. Fakkeenyaaf dhibba takka irratti yoonii fi zeeroo idaane yookiin zeeroo irratti yoonii fi dhibba takka idaane kan nuti argannu dhibbuma takkaa jechuudha. Kanaaf zeeroon lakkoofsa intiijarii irratti yoo ida'ame ida'uu jalatti akka hin jijjiirre agarra. Afuraffaa irratti ida'amni intiijarii fi masaanuu isaa zeeroodha kan jedhudha. Intiijariidhaa fi masaanuu isaa intiijarii tokkoo fi masaanuu intiijarii kenname saniif masaanuu isaa gaafa jennu fakkeenyaaf 15 ida'uu 15 fi masaanuun isaa negeetiiva 15 jechuudha. Inni lamaan kun yoo walitti idaane ida'amni isaan kanaa zeeroo ta'a jechuudha. Ida'amni isaan kanaa zeeroo ta'a jechuudha. Karaa biraa negeetiiva 15 ida'uu 15 wal qixa zeeroo ta'a. Maaliif lakkoofsi lamaan kun waliif masaanuudha? Lamaanillee waliif masaanuudha. Kanaaf ida'amni lakkoofsa masaanuu walii zeeroo akka inni ta'e hubanna. Inni itti aanu hubadhuu kana yoo ilaalle A fi B'n lakkoofsa intiijarii kamiyyuu yoo ta'an A hir'isuu B'n wal qixa ni ta'a. A ida'uu negeetiiva B kan jedhudha. Mee asirrattis yoo ilaallu negeetiiva A jechuudha. A hir'isuu B jechuun wal qixa ni ta'a. Eenyu wajjin? A ida'uu negeetiiva B wajjin. Negeetiiva B hammattuu keessatti yoo goone asii negeetiivaa fi poozitiivaaf negeetiivni wal bira dhufuun kun maaliif wal deebisaa? Deebi'ee naannee A hir'isuu B wajjin isa jalqabaa kanaa wajjin tokko ta'uu nutti agarsiisa. Inni lammaffaa irratti qabxiin itti aanu yoo ilaallu akkas ja'a. Intiijarii A fi B wal qixaa yoo ta'uu baatan A wal qixaa miti zeeroo A fi zeeroon wal qixa yoo ta'uu baatan A fi zeeroo wal qixaa miti yoo ta'an jedha. A hir'isuu zeeroo yeroo maraa'u A ta'aa jedha. A hir'isuu zeeroo yeroo maraa'u A ta'a. Kana jechuun fakkeenyaaf lakkoofsa tokko fudhannee yoonii fi lama haa fudhannu. Lamaa fi zeeroon wal qixxee miti. Garuu lamarraa yoonii fi zeeroo hirrifne kan nuti argannu lamuma arganna. Haa ta'u immoo yoonii fi zeeroo irraa lama hirrifne lama hin argannu. Negeetiiva lama argannaa jechuudha. Kana jechuu barbaadeeti. Inni biraa inni itti aanu qabxii sadaffaa qabxiin inni itti aanu yoonii fi qabxuma jalqabaa irratti jechuudha. Yoonii fi A hir'isuu
A hir'isuun negatiifa baan wal qixa ni ta'a. A ida'uu baa wajjin wal qixxeedha jedha. Kana jechuun maaliif negatiivaa fi negatiivni akkana yoo walitti aanee dhufe ida'uu wal godha. Kanaaf A hir'isuu negatiifa baan wal qixa ni ta'a. A ida'uu baa wajjin akka inni wal qixxeetee nu agarsiisa. Kanaas lakkoofsaan yoo fudhanne fakkeenyaaf 17 hir'isuu negatiifa 6 yoo jenne 17 hir'isuu negatiifa 6 yoo jenne 17 ida'uu 6 wajjin wal qixxeedha. 17 ida'uu 6 jechuunis meeqa nuu kenna? 23 nuuf kenna jechuudha. Egaa akkasumas mee kan itti aanu gilgaalaatu itti aana. Gilgaala kana keessaa illee wanti ni ulfaata jedhamee yaadamu waan jiru miti. Tole immoo yaadaa fi koomentii keessan dhaabbadhee nuuf dalagii yoo isin jettan isiniif kan hin dalagu taha. Barnoota keenya har'aa asuma irratti dhaabaa. Barnoota itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Warreen miseensa chaanaalii kanaa taatan laayikii sheer gochuu hin dagatinaa. Warreen ammoo miseensa hin ta'in sabiskiraayib godhaa, koomentii kaayaa anilleen akkaan sabiskiraayib isiniif godhuuf jecha tolegaa nagaan naaf jiraadhaa. Hanga barnootatti aanuu walitti deebinutti nagaan naaf tura.